Raayyaan ittisaa yaalii haleellaa humnoota faannoo Jeneraal Ol'aanaa Tigraayiin deeggarame fashaleessuun barbadeesse jedhe. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jechaa oduu keenya kan guyyaa har'aa kanaan jalqabneerra. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa haleellaa qindaa'aa humnoonni hidhattoota faannoo maqaa duula tokkummaa jedhuun kutaalee naannoo Amaaraa adda addaatti gaggeessan fashaleessuu fi guutumatti barbadeessineerra jechuun ibsa baaseen beeksiseera. Humnoonni faannoo duula kana kan gaggeessan qondaala ol'aanaa humnoota Tigraay kan ta'e Birgaadiyer Jeneraal Migbaay Haayila FM fakkaatota isaa jalatti gurmaa'uun jechuun himateera. Raayyaan ittisaa ibsa bitootessa 21 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaatti galgala baaseen humni hidhattoota faannoo naannichatti godinaalee adda addaa keessaa balaa guddaa geessisuudhaan caasaa mootummaa diiguuf socho'aa jiraachuu dubbate. Ibsi kun kan bahee duula qindaa'aa maqaa duula tokkummaa jedhamuun gareewwan faannoo gargaaraa naannolee naannichaa garaagaraa keessatti socho'aniin eegaluu hordofeeti jedheera. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa raafamaa jiru keessatti guyyoota darban keessatti walitti bu'iinsi irra deebiin hammaateen miidhaa guddaan geessisuu isaa gabaasaaleen ni mul'isu. Humnoota faannootiin finxaaliyyii jechuudhaan kan waamu raayyaan ittisaa naannichatti haleellaa bananiiru jedheera. Duulli tokkummaa kan naannichaa tasgabbii dhabsiisuu fi gaggeeffamaa jiru kana duubatti Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaan akka argaman himeera. Raayyaan ittisaa ibsa baateen humnoonni faannoo kasaaraa namaa fi meeshaa guddaa mudachuun isaan barbadaa'aniiru yoo jedhu Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaan umrii isaa guutuu walitti bu'iinsa uumaa ture jechuun kan qeeqe ibsichi beekumsa waraanaa tokko malee uummata Tigraay gara waraanaatti galchaa ture jechuunis himateera. Birgaadeer Jeneraal Migbaay lixa Tigraay nan deebisa jechuudhaan yeroo lama waraana mootummaa federaalaa haleeluudhaaf yaaleera kan jedhu ibsichi. Yeroo ammaa kana warqee Tigraay saamaa karaa Eertiriyaatiin gurguraa jira jechuunis himateera. Birgaadeer Jeneraal Migbaay waliigaltee Piriitooriyaa akka hin milkoofneef tattaaffii guddaa godheera jechuudhaan kan himatu raayyaan ittisaa bulchiinsi yeroo Tigraay irraa chaappaa butuudhaaf humnaan kuffisee aangoo qabachuuf yaaleera jechuunis himateera. Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaan hooggantoota waraanaa ol'aanoo amajjii bara 2025 keessa bulchiinsa yeroo Tigraay diigame irra deebiidhaan akka gurmaa'u waamicha dhiheessan keessaa isa tokko kan jedhanii fi kunis garee dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin garee Geetaachoo Raddaa waliin wal dhabdee keessa jiru waliin hiriiraniiru jechuunis ni agarsiisa. Garee lamaan gidduutti wal dhabdeen kan ture erga Geetaachoo Raddaa Birgaadeer Jeneraal Migbaay dabalatee ajajoota waraanaa ol'aanoo sadii hojii irraa dhorkee hordofee daran hammaateera. Tarkaanfiin kun biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Tigraay irraa mormiin isaan mudatee ture. Bulchiinsi yeroo naannichaa jeneraalonni hojii irraa dhorkaman kunneen hojiiwwan murtee mootummaa faallisan irratti bobba'uu fi balaa naannichaa gara wal dhabdee tokkootti harkisuu fiduu fi kan jedhuu fi yakkoota biraatiin himateera. Haa ta'u malee biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannichaa murteen kun hojimaata dhaabbataa fi bu'uuraalee seeraa cabseera jechuun kaaheera. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa kaleessa baaseen Gondar Kibbaa, Gondar Lixaa, Goojjam Kaabaa, Goojjam Bahaa, Goojjam Lixaa fi Walloo Kaabaatti humnoota Birgaadeer Jeneraal Migbaayiin gurmaa'anii fi deeggaraman barbadeessuu ibseera. Kana malees akka ibsi kun agarsiisutti guyyoota lamaan darban qofa keessatti humnoota faannoo irratti 317 kan ajjeefaman, 41 kan booji'aman, 125 kan madaa'an, 27 harka kan kennatanii fi 51 dhiifamaan kan gadhiifaman akkasumas 15 odeeffannoodhaan kan booji'amanii fi walumaa galatti kasaaraa namaa 576 geessiseera jechuun ibsa raayyaa ittisaa baase kun agarsiiseera. Meeshaalee waraanaa humnoota kanneen irraa booji'ee jedhe keessaa matirayyaasii tokko dabalatee kilaashii 119, meeshaa waraanaa dulloomee 46, qawwee boombii 22, rasaasa gosa adda addaa 2290, hidhannoo 28, raadiyoo quunnamtii, konkolaataa, baajaajii fi motorsaayikiliin fa'aa keessatti argamu jedhama. Raayyaan ittisaa ibsa isaatiin humni faannoo lubbuudhaan hafee bakka adda addaatti faca'uudhaan mirkaneessaniiru. Itoophiyaan Keeniyaaf guyyaatti humna elektirikaa meegaawaatii 265 dhiyeessaa akka jirtu himame. Itoophiyaa fi Keeniyaan bu'uuraalee waliigaltee gurgurtaa humna elektirikii waliif mallatteessaniin Itoophiyaan guyyaa tokkotti humna elektirikaa meegaawaatii 265 Keeniyaadhaaf dhiyeessaa jiraachuu humni elektirikaa Itoophiyaa beeksise. Humna elektirikaa Itoophiyaatti buufanni konvertarii Itiyoo Keeniyaa abbaa kiiloovooltii 500 baha Afrikaa humna elektirikiidhaan walitti hidhuuf gahee ol'aanaa bahachaa akka jiru himeera. Buufatichi utubaawwan humna elektirikii meegaawaatii 2000 baachuu danda'anii fi sarara daddabarsa elektirikii Itoophiyaa hanga Keeniyaa kiiloomeetira 1000 fi 600 humna daddabarsaa jiraachuu himeera.
Bu'uura waliigaltee gurgurtaa humna elektirikaa Keeniyaa waliin taasifameen yeroo ammaa guyyaatti sa'aatii 18 hanga halkan sa'aatii 6tti meegaawaatii 200 akkasumas halkan sa'aatii 6 booda humna elektirikaa meegaawaatii 65 dhiyeessaa jiraachuu ifa godheera. Buufatichi akkaataa waliigaltichaatiin dhiyeessii humnaa dabalaa kan deemu akkasumas karoora humna elektirikaa gara Taanzaaniyaatti dabarsuuf qabames milkaneessuudhaaf daandiin kana qabachuu himeera. Buufatichi alergii elektirikaa guddisuudhaaf hojiilee fooyyessaa garagaraa taasisaa jiraachuu ragaan humna elektirikii Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Tajaajila geejjibaa fe'umsaa alergii galii dhibbantaa 50 baaburaan kennuuf hojjetamaa jira jedhame. Tajaajila fe'umsaa alergii fi galii dhibbantaa 50 baaburaan kennuuf hojjetamaa akka jiru Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiksii beeksise. Waldaan Aksiyoonaa Baaburaa Itiyoo Jibuutii dandeettii geejjibsiisuu isaa waggaa waggaadhaan dhibbantaa 14.2 guddisaa jiraachuu ministeerichi ibseera. Alergiin bunaa dhibbantaa 98 baaburaan geejjibsiifamuun eereera. Xaa'oo dabalatee fe'umsi koontiinarii maaltii moodalii fi yuunii moodalii beelladoonni meeshaan garaagaraa gurguddoon awutoobisoonnii fi konkolaattonni fe'umsaa haaraan baaburaan geejjibsiifamuudhaan ni himama. Yeroo ammaa baaburri Itiyoo Jibuutii tajaajila fe'umsaa alergii keessaa galii dhibbantaa 50 baaburaan geejjibsiisuuf guyyaa guyyaadhaan baaburoota 14 bobbaasuudhaan tajaajila kennamaa jiraachuus ibseera. Dabalataanis saffisa baabura fe'umsaa gara sa'aatiitti kiiloomeetira 58tti ol guddisuudhaaf akkasumas tajaajila kennu dijitaalessuudhaaf hojjetamaa akka jiranis oduu biyya alaatti yoo dabarru dhiheenya kana Tarkiitti hiriirri mormii baay'achaa jira. Morkataan jabaan Erdogaan hidhamuun booda Tarkiitti hiriirri mormii itti fufee jira. Aangawoonni Tarkii kantiibaa magaalaa Istaanbul hidhuu booda biyyattiin hiriira mormiitti kan seente yommuu ta'u, kantiibaan kun paartii isaanii bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kaadhimamuun guyyoonni muraasni wayita hafanitti jechuunis dhagahame. Paartiin Republican People Party jedhamu irraa kan ka'an Ekraam Imaamoglu akka morkataa jabaa pirezidaanti Rasiib Tayyip Erdoganitti kan ilaalamanidha. Abbootii alangaa malaammaltummaa fi shororkeessitoota tumsuudhaan kan himatan yommuu ta'u, himannaa irratti dhihaateen namni siyaasaa gameessi kun dursaa jaarmiyaa yakkamtootaa jedhamuunis farrajamaniiru. Qorannoo qondaalaa kanaan wal qabatee poolisiin namoota 100 caala kan to'ate yommuu ta'u, namoonni siyaasaa, gaazexeessitoonnii fi abbootiin qabeenyaa morkataa Erdogan waliin hidhata qaban jechuun himameera. Waajjirri bulchiinsa magaalaa Istaanbul magaalattii keessatti uggura gosa garaagaraa guyyaa 4 turu labseera. Ekraam Imaamoglu fedhii fi dantaa uummataa callisiisuun hin danda'amu kan jedhan yommuu ta'u, kanaan wal qabatee uummanni biyyattii daandiiwwan ijoo ta'an mooraa yuunivarsiitii biyyattii fi daandiiwwan baaburaa lafa jalaa akkasumas darbanii bakka biraattis mormii dhageessisaa jiru. Hiriira mormii kanarratti dhaadannoo faallaa mootummaa biyyattiitu bal'inaan dhagahama. Waggoota dhiyoo as muffiin uummataa haala kanaan biyyattii keessatti dhalate osoo hin beekne hafeera. Magaalaa guddoo Tarkii keessatti hiriirtonnii fi poolisiin walitti bu'uu gabaasonni garaagaraa mul'iseera. Suuraan Rooyiters maxxanse wayita poolisoonni hiriirtota gosa gaazii nama imimaaneessuu facaasuun bittanneessan kan agarsiisuu fi keessattuu tarkaanfii poolisiin fuuldura yuunivarsiitii Istaanbulitti bal'inaan raawwatamu gabaasee ture. Hiriirtonni hedduun dhaadannoo Erdogan abbaa irree Imaamogluun ati kophaa hin jirtu si wajjin jirra kan jedhanii fi kan mootummaa irraa faallaa ta'e kan agarsiisudha. Mootummaan guyyaa 4f magaalattii irraa dhoorkaawwan adda addaa kan kaa'e yommuu ta'u, tarkaanfiiwwan kanneen keessaa tokko hawaasni akka walitti hin qabamne hiriira akka hin baane jechuun dhoorkeera. Haa ta'u malee aangawoonni paartilee siyaasaa mormitoota ta'anii haadha manaa Imaamoglu dabalatee guutuu biyyattiitti hiriira mormii waamaa jiru. Yeroo ammaa daandiiwwan ijoo magaalaa Istaanbul cufaniiru. Daandiiwwan baaburaas harki walakkaa ta'an tajaajila dhaabaniiru. Jaarmiyaan dhimmi intarneetii hordofuu fi teessoo isaa UK ta'ee kan ibsa kana yommuu kaasu miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka X, YouTube, Instagram fi TikTok irra uggurri cimaan kaahamu himeera. Kantiibaan magaalaa Istaanbul hidhamuu hordofee abbaa irrummaa mootummaa Tarkii miidiyaalee hawaasummaa adda addaa irratti saaxilamaa jira. Gariin mormitoonni filannoo pirezidaantummaa as dhufaa jiru akka lagatan dhaamsa kan dabarsaa jiran yommuu ta'u, sababni isaa ammoo filannoon haqa qabeessa ta'ee fi dimokiraatawaan hin abdatamu jechuunis qeeqaa jiru. Paartiin Imaamogluudhaan durfamu fonqolcha pirezidaantii egeree keenya irratti raawwatame jechuudhaan hidhamuu qondaala isaa kana balaaleffateera. Ministeerri haqaa Tarkii hidhamuu qondaala siyaasaa morkataa ta'e kanaaf aanga'oota michuu pirezidaantii Erdogan ta'an himateera. Pirezidaantii fi paartiin isaanii kanaan ni haalan manni murtii ammoo hundarraa walaba ta'uu qaba jechuunis yeroo garaagaraatti ni ka'a. Pirezidaantichi waggoota 22 darbaniif aangoorra kan jiran yommuu ta'u, Ekraam Imaamoglu ammoo
bara darbee yeroo lammaffaaf filatamuudhaan kantiibaa magaalaa Istaanbul ta'eera. Paartiin isaanii kaadhimamaa pirezidaantii filachuudhaaf kan ture dilbata dhufu yommuu ta'u, kan abdatan namuma kana jechuunis himamaa jira. Oduu biraatiin dubbii himaa waraana Suudaan haleellaa dirooniitiin ajjeefamuun himame. Humni addaa saffisaa Suudaan waggaa 2 booda masaraa biyyaalessaa gadhiisuuf kaleessa yoo dirqamu haleellaa diroonii loltoota masaraa mootummaan to'atan irratti raawwateen dubbii himaa waraana biyyaalessaa hojjettoota miidiyaa fi kanneen biroos ajjeesuun gabaafameera. Waraanni biyyattii yaada BBC'dhaaf kenneen Leetanaal Koloneel Hasan Ibraahim waahila isaa kaapteen Imaad Eliyaanuu Hasan waliin bakka tokkotti ajjeefamuun isaanii dhagahameera. Hojjettoonni TV Suudaan osoo infoormeeshina garaagaraa walitti qabaa jiranii waraana biyyaalessaa irratti gabaasa hojjechaa jiraachuu yeroo himamu haleellaa diroonii kanaan ajjeefamuun isaanii gabaafameera. Hojjettoonni TV Suudaan ajjeefaman gulaalaa qophii, ogeessa kaameraa fi konkolaachisaa akka ta'e himameera. Haleellaan diroonii kun kan raawwate loltoonni waraana biyyaalessaa masaraa to'atan sa'aatiiwwan muraasa booda osoo gammachuu isaanii ibsachaa jiranitti jechuunis dhagahame. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatooma.